Egaa akkuma beekamu jechuudha biyyoota ani guyyaa har'aa isinii qabadhee dhufe kanneen akka Saudi Arabiyaa, Gibsii Paawundii, Dubaayii Dirhaam, Yemen Riyaal, Turkii Riilee, Chaayinaa Hewaan, Swiss Firaankii, Joordaan Diinaar, Bahriin Diinaar, Kuweet Diinaar, Kaatar Riyaal, Oomaan Riyaal, Paawundi Sterling, Awustiraaliyan Doolaar, Kanaadaa Doolaar, Ameerikaan Doolaar akkasumallee yuuroodha jechuudha. Biyyoota walumaa gala biyyoota 16 ol kananii isiniif qabadhee dhufe nagaan dagannee nagaa fi araarrii jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota akkasumas kabajamtoota maamiloota kiyya nagaa waaqayyoo lafa jirtan isiniif haa ta'u akkasumallee obboloota koo amantaa biraa taatan nagaan isiniif haa baay'atu lafa jirtanitti isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanatti aansu warri maatii koo naa hin taane akkasumallee warri mana koof haaraa taatan laayik sheer sabskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama. Odeeffannoo yeroo hundumaa ani lakkisu dhaga'uudhaaf notifikashinii olii irra godhadha sabskiraayibii godhaatii isiniin jechuun barbaada. Warri immoo durumaan na hordofaa turtan immoo asumaan naaf galatoomaa naaf jiraadhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa waa'ee sharafaa irratti kallattii lamaan kananii isiniif ibsu jechuudha. Innis karaa baankii fi karaa gabaa gurraachaatti jechuudha. Egaa namoonni sharafa yeroo argattan karaa gabaa gurraachaa fi karaa baankiitiin kallattii lamaan kana keessa tokko dirqama erguun hin hafu jechuudha. Garuu gamlacheenuu beekuun immoo dirqama keenya jechuudha. Kanaaf jennaan karaa baankii fi gara gabaa gurraachaatti isinii hima jechuudha. Egaa guyyaa har'aa tokkoffaa irraa Ameerikaa doolaarii irraa isinii ga'a jechuudha. Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa karaa baankii 57.59 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 15.71 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa baankii 37.78 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 84.70 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Awustiraaliyan doolaariidha. Awustiraaliyan doolaarri tokko karaa baankii 34.51 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 77.60 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Paawundi sterlingiin tokko karaa baankii 69.58 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 147.30 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Oomaan Riyaaliidha. Oomaan Riyaalli tokko karaa baankii 49.32 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 303.14 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet Kaatar Riyaaliidha. Kaatar Riyaalli tokko karaa baankii 15.89 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 31.70 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kuweet Diinaariidha. Kuweet Diinaarri tokko karaa baankii 178.69 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 376.50 oolee jira. Inni itti aanu Bahriin Diinaariidha. Bahriin Diinaarri tokko karaa baankii 52.54 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 304.97 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan Diinaariidha. Joordaan Diinaarri tokko karaa baankii 81.15 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 162.60 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss Firaankiidha. Swiss Firaankiin tokko karaa baankii 61.10 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 128.39 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa Hewaaniidha. Chaayinaa Hewaaniin tokko karaa baankii 1.20 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 15.90 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa baankii 1.82 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 3.64 oolee jira. Inni itti aanu Yemen Riyaaliidha. Yemen Riyaalli tokko 0.25 0.25 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa
0.49 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Arab Emirates Dubai Diraamiidha. Arab Emirates Dubai Diraamiin tokko karaa baankii 14.59 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 31.20 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Gibxii Paawundiidha. Gibxii Paawundiin tokko karaa baankii 1.32 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 2.56 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saawudii Riyaaliidha. Saawudii Riyaaliin tokko karaa baankii 14.30 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa akka baay'ina birrii keessaniiti yeroon isiniin jedhu. Biyyoonni kaan birriin isaanii tokko tokkoon herregama. Garuu Saawud Arabiyaan daldalaan gaafa si harkaa fuudhu tokko tokkoon siif hin herregu. Inni kun immoo rakkina daldalaati jechuudha. Egaa akka information yookiin immoo odeeffannoo daldalaan namarraa fuudhee sharafaa jirutti yeroon isinii himu jechuudha. Akka baay'inni birrii kee meeqaa jiru maaliif irra deddeebitee yeroo hundumaa nuuf himta nuu galee jira. Warra Saawudii irratti nuuf galee jira. Har'a boruu irra deddeebitee nutti hin himiini. Sharafni meequmaan akka jiru qofa nutti himiiti. Dafiitii irra tarii jechuu ni dandeessu. Garuu ijoollonni immoo haaraa reefu gara chaanaala kanaa dhufan immoo nama lamas haa ta'u nama sadis yoo ta'e namoota dhagahuu yookiin immoo baruu beekuu danda'anidha. Akkasumallee daldalaan isaan harkaa fuudhee akka isaan daguu hin dandeenyeef jechuudha. Yeroo irratti fudhadhee qassi je'ee yookiin immoo suuta je'een irratti isiniif dubbadha. Warri isinii gale okee isinii gale akkuma isinii galetti dhaggeeffadha. Warri immoo haaraa dhuftan immoo akka isiniif galuuf qassi je'aatii dhaggeeffadha. Akka isinii galuuf isinii hima jechuudha. Kanaaf jennaan namoonni birriin keessan baay'ee ta'e jechuudha. Birriin keessan fakkeenya baay'ee yeroon isiniin jiru riyaala 4,000 ol yoo qabaattan riyaala 4,000 ol yoo qabaattan birriin 33.25 ooleera jechuudha. 33.25 yeroo isiniin jiru tokko isheetu 33.25 osoo hin taane fakkeenyaaf 3,000 yookiin 4,000 yoo qabaattan 4,000 baay'isuu 1,000 hiruu 33.25 yoo jettan kaalkuleetara jala argattanii daldalaan tokkittee otoo isin hin dagiin argachuu dandeessu. Akkasumallee daldalaan kan isinirraa fudhatu mashwaara kan jedhamu 50 qofa isinirraa fudhata jechuudha. Kaan 100 isinirraa fudhanna jedhu kaan immoo sarraafaan lamarratti ergita. Sarraafaan lamarratti ergite iddoo lamatti cita isiniin jiru tokko qofa guutama jechuudha. Yoo madaamiin ishii jette manatti isinii ufanii fuudhanis 50 fudhatu. Yoommoo madaamiin ishii jette akkaawuntii isaanii irra gashitanis 50 fudhatu jechuudha. Akka informationii qabutti isiniin jedha. Akkasumallee namoonni birriin keessan immoo xiqqishuu birriin keessan gara fakkeenyaaf 2,000 gadi faa ta'ee jechuudha. 2,000 gadi faa kan ta'e immoo 34 jijjiiramaa jira jechuudha. 34 asirratti yeroon isiniin jedhu tokko ishiitu 34 osoo hin taane fakkeenya akkaataa itti baay'istan yeroo hundumaa 1,000 baay'istu jechuudha. Birriin keessan baay'ees haa ta'u xiqqoo osoo ta'e hambaa'eeftaniif 1,000. Fakkeenya 1,000 yoo qabaatte 1,000 baay'isuu 1,000 hiruu 34 jetta jechuudha. Yeroo akkas jettu saantima isaa walitti qabee kaalkuleetara jala isinii jira jechuudha. Kanaafuu daldalaan tokkollee akka isin daguu isinii hin barbaanne isiniin jechuun barbaada. Yoon immoo dogoggora qabaadhe immoo ifa manaaf godhaa isiniin jechuun barbaada. Darbee immoo namoonni tokko tokko otoo viidiyoo dhaggeeffattanii hin xumuriin jechuudha. Maaliif beeruutiin nuuf hin himtuu kan jettan jirtu jechuudha. Ammallee akkanumallee viidiyoo sana jala teessanii biyya kana meeqadha kan jedhanillee koomentii jalatti jira jechuudha. Rakkasaa viidiyoo hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa inni argattu jechuudha. Kanaaf jennaan warreen beeruut jirtan doolaara gosa sadiitu jira. Doolaarii gosa sadiin keessa Kanaadaa doolaar, Ameerikaan doolaarii fi Awustiraaliyaa doolaariitu jira. Isaan kan keessaati kan beeruutiif kan inni kennamu Ameerikaa doolaariidha. Miindaan warra beeruutii kan kennamu jechuudha. Isaan kun immoo yeroon Ameerikaa irratti himu akka beeruutii himeetti fudhadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii tokko karaa baankiitiin jechuudha 50
torba fi 57 tuqaa 59 jira. Karaa gabaa gurraachaatiin immoo 115 tuqaa 71 jira jechuudha. Haala kanaan fudhattu isiniin jechuun barbaada. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota kiyyaa guddaa galatoomaa na hordofuu keessaniif laayikii hin dagatinaa. Laayikii naa godhaa. Laayikiin keessan anaan na jajjabeessa waan ta'eef na gammachiisa. Laayikii na barbaachisaa. Kanaaf laayikii naa godhaa.